Egaa guyyaa har'aa barsiisota mana barumsaa Salaam waliin jirra. Seenaa isaaniitii fi kan mana barumsaa akkasuma waan mana barumsaa Salaamii keessatti ta'aa jiruu fi ta'ee darbe kan waliin hubannu ta'a. Ammas nama guddaa tokko hayyuu biyyi qabu abbaa keenya hunda barsiisaa Ahmad waliin jira. Anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Isinillee baga nagaan dhuftan. Akkam jirtan? Nagaa alhamdulillah. Rabbiin galanne haa gahu. Bareeda. Manni barumsa Salaamii kun seenaa maalii qabaa? Akkamitti itti dhuftanii moo isatu isinitti dhufe? Manni barumsa Salaam natu itti dhufe umrii waggaa tokkootiin na caala. Umrii waggaa tokkootiin? Gaafa an barsiisaa ta'u inni gaafa ani leenjii irra jiru hundeeffame bara 1986 hojii eegale. Barsiisaa Ahmad eenyu jedhamta? Barsiisaa Ahmad Gabayoo jedhamaaniin gaafa an leenjii irra jiru manni barumsaa kun bu'uureffame. Leenjii xumuradhee 87 bara 1987 asuma seene. Hagarraas jira. Mana barumsa Salaam. Mana barumsa Salaam jira. Seenaan mana barumsa Salaam keessatti osoo guyyaa tokko kaasee dubbadhe jettanii hawwitan jira? Guutu waan baay'eedha. Manni barumsa Salaam gaafas barattoota 158 akkas qabatee ka'e. Barsiisaa idilee nama tokkoo fi barsiisota arabii nama 4 daayireektara tokko nama 8 walumaa galatti waardiyoota wajjin hagas qabatanii ka'anii gamoon amma argitan kun mooraan amma argitan kun duwwaa ture. Kanaaf gaafa an seeneetiin jedhu barumsa idileetiin kutaa 2 barumsa arabiitiin kutaa 5 gahee jira. Achirraa dhufnee tirsinee adda kutaa 12 jira. Lachiinuyyuu afaan arabiitiin illee kutaa 12 barumsa idileetiin illee kutaa 12 namoota baay'ee oomishee doktoroota baay'ee oomishee injineerota baay'ee oomishee progresii guddaa irra jira manni barumsaa amma yeroo kanatti akkana fakkaata. Mana barumsaa kana keessatti mudannoo qabdan mudannoo akkamitu jira? Mudannoo lamatu jira. Tokko ka gammachuutitu jira. Tokko ka gaddaatitu ture. Ka gammachuu gaafa ani mootummaan na qacaru qarshiin barsiisaan ittiin qacaramu 230. Qarshii 230? 30. Garaa keessan. Taaksiin irraa muramee 202 harka nagaya. Ji'a 3 ka mootummaa nyaadheera. 202. Beeksisni bahee dhufee asii yoo dorgomeetiin jedhu mindaa gaafadhe. Cadhiiseenii naan jedhan. Ummanni kun ummata islaamaatii naman kijibu oomishaa naa kafalan jedheet seene. Gaafa jiini gaheetiin qarshii naa kafalan qarshii 380 kaumaa keessaa muramne na kennan. Ufamanuu dadhabe. Laakka'ee irra deebi'ee laakka'ee qarshiin 2000 3,800 kunin 38 hadhaatii ol malee achii gadi miti. For sure. Gammachuu guddaa. Yoo san Mawfaq Charity Foundation dhaabbata jedhutuyyuu hoogganaatiin ture. Kanaaf birrii ajaa'ibaa birrii nyaatanii hin dhumanne nama kafalaati itti gammadaatiin ture. Gaddi itti aanee ammoo waggaa 2 booda dhufe. Gaddi ammoo waggaa 2 booda gaddi akkamiitu dhufe. Pirezidaantii warra Gibxii yaaliin ajjeechaa Finfinnee irratti aggaamamee ture. Yeroo san NGO'n Islaamaa Itoophiyaa keessa jirtu hundi akka baatu labsiin itti dabre. NGO'n mindaa nuu kafalu kan hoogganu hin ari'ame. Mindaa dhabnee rakkanne akka malee rakkanne. Hagaadhaa mindaa ji'a 4 arganne bilisaan hojjenne. Ji'a 2-3 dhufaa harka namaatiin dhufaa. Ka ji'a 4 ammoo hin dhabne. Kunin waan hin daganne keessaa isa tokko. Garuu kutannoodhaan itti fufnee hojjennee yeroo sanii qarshiin gatiin isii guddoodha. Akkasitti bira dabaree kanneen lamaan hin dagattu. Baay'ee bareedaadha. Egaa mudannoolee hedduu garaa nama nyaatuu fi hedduu akkasuma nama gammachiisu nuuf kaasaa jirtanii baay'ee nuuf galatoomaa jedhanii. Guyyaa irraa kana yoo dhagahu madrasaa Salaamii yookaan mana barumsa Salaamii koolidariin tuqee jira jedhan. Mee akkam?
Koriidariin misoomaa hin tuqe. Koriidariin meetira 5 keessa seene. Meetira 5 keessa yoo seenu lafa qofatti miti. Keejii kutaa guutuu tokkocha nu jalaa kaase. Biiroo sadarkaa tokkoffaa guutuu kaase. Ammallee biiroolee adda addaa mana kitaabaatii fi biiroo warri Arabii itti tajaajilamu kaase. Ka'iinsa qofaa miti kanaaf teennee mari'anne. Manni kun mana bu'aaf hojjetu miti. Deeggarsa hawaasaati. Hawaasa deeggaraa ijoollee yatiima baay'eetu as keessatti baratanii. Ijoolleen harka qadheeyyiin namni hedduu as keessa baratanii. Ijoolleen outstanding ta'aniitiin average isaanii 90 achii ol ta'eetiin jedhe bilisaan baratanii. Kanaaf teennee yoo mari'anneetiin jennu bara kana baasii baay'ee baasneerra. Baasii bitannee jirra. Kompiitara gara 40 online ijoollee bitannee jirra. Qarshii baay'ee baasneerra. Amma koriidariin misoomni waan deeggaramu teennee mari'annee akka barsiisotaatitti mindaa ji'a tokko gadhiisne. Amma nama 8 eegalamee miti. Amma nama 95 geennee jirra. Barsiisoti qofti. Barsiisonni niif hojjettoonni bulchiinsaa. Nama 95 gara qarshii 700 wayii walitti qabne. Isaan bu'uura eegalle. Bu'uurri eegalleetiin jenne kana. Kanaafi suuqiin dallaa uduu ta'eetiin jedhe nuu ijaaranna. Meetira 100 fi gara 60 kan irraa diigame. Badhinna kana irra dheerinna kana irratti suuqii gara 40 wayii ijaaraa nuun jedhan. Mootummaan. Istaandardii isaa ka eeggate. Ka mana barumsaa fakkaatu. Ka mana barumsaa fakkaatu ka magaalaa keenya ibsuu danda'u karaa tokkoffaa irra jira karaa kanatti achi geessanii tembergilaasiidhaan afoon isaa tembergilaasiin hundi isaa tembergilaasiin kaareen tokko qarshii 15,000 haga 18,000 jedhan. Balballi tokko meeqa kaaree gara 12ti. 12 baay'isuu 15,000 yookaan 18,000 yoo baay'isaniitiin jedhan gara qarshii 218 moo 17 dhufa. Humna keenyaa ol ta'e. Kanaafuu maal gochuu qabna? Akkuma mammaaksi Oromoo jedhu harreeniyyuu baadhattee ilmoo ofiitti dabarfatte jedhanii nama baay'eetu as keessaa baheera, injineera baay'ee as keessaa baheera, doktora baay'ee as keessaa baheera, abbaa seeraa baay'eetu as keessaa baheera, daldalaa baay'eetu as keessaa baheera. Namni mana kana hin jaalanne tokko illee hin jiru as baratee as keessaa bahe. Kanaafuyyuu deeggarsa isaan haa gaafannu. Namni hundinuyyuu koriidariin baay'ee irraa diigee jira. Namni rakkataadhaa bara kana dhuunfaadhaan nama dubbisnee hin dandeenyu. Kanaafuyyuu barattoonni teenya biyya keessa jiran biyya alaa jiran biyyoota adda addaa keessa faca'anii jiranii ergaan kun bira nuu gahee waan danda'aniitiin jedhanii bismillaa jedhanii yoo nu gargaaraniitiin jedhan yeroo gabaabaa keessatti waan bareeda itti agarsiisuu fi qophii xumurannee irra jirra. Maashaallah egaa akka isaan nuuf kaasanitti deeggarsa isinirraa barbaanna jedhanii akkuma durallee dhagaa jirtan maarree barattoonni isaaniitii fi akkasuma namni waa'een barnoota isin yaachisu ka idila addunyaarra jirtan hundi keessanuu akka bira dhaabbattanii nu deeggartan isaanii jedha. Akkasuma barsiisaa Ahmadiitiin ergaa xumuraa yoo qabaattan yookaan immoo waan silaa jechuu qaba jettanii yaadda yoo jiraate abdalaa. Manni kunini musliima maraati. An as keessa jiraa carraa tokkochi warra ala jiruun caalaan as keessatti amma mindaa irraa argadha. Carraan an uummata ala jiruun caalu isii tana qofa. Hundaanuyyuu waa walii keenyaati. Waa waliin qabnu. Mana keenyaa guddisnu. Biraa dhaabannu. Manni barumsaa ka hawaasaati. Lammitu itti oomishama. Kanaaf namni wanni kun isaan dhagahameetiin jedhu sabuma fedhe haa ta'u. Nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadhaa jedhan. Kanaaf nama gargaaruuf nama ta'uun gahaa waan ta'eef yeroo ammaa nuti amma gargaarsa gaafataatiin jirra. Misoomaaf gaafataatiin jirra. Kanaaf akka nu gargaaran maqaa Rabbiitiin ni gaafannaa isa jedhu qaba. Egaa hundi keessanuu gargaaraa bira dhaabanna wal taanee mana barumsa Salaamii haa ijaarru isaaniin jedha. Daawwattoota miidiyaa Nofalaalii fi akkasuma barattoota mana barumsa Salaam
biyyoota adda addaa keessa jirtan ka doktorota taatan ka akkasuma waan adda addaa irratti yeroo ammaa kana bobbaatanii hojjechaa jirtan hunda keessanuu deeggarsa isinirraa barbaada biraa haa dhaabannu mana ifaa uummata islaamaa kana waliin haa guddisnu jedhaani ergaa xumuraa hin jiru. Manni barumsaa kun ilmoon namaa koola lamaan akka barartu ka taasisuudha. Asiin dura yoo agartaniitiin jettan namni keenya yoo diinii barateetiin jedhe akkaadaamii hin qabu. Yoo akkaadaamii barateetiin jedhe ka diinii hin qabu. Manni kun lachuuyyuu oomishee baasa yeroo tokkoon. Simbira koola lamaati namni asii bahu. Kanaaf simbirti koola takkatti inni bararuu hin dandeetti. Kanaaf mana lachuutuuyyi kunin mana duniyaatillee mana akiraatillee. Kanaaf wal taanee waliin haa ijaarru. Ergaa jedhuun qaba. Egeree ilmaaniiti akkasii barsiisaa Ahmadiitiin guddaa nuuf galatooma ulfaadhaa isin jaalannaa nuuf jiraadhaa isin jaalladha. Isinilleen affeeruu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa dagaaggaa isiniin jechuun barbaada.